Ashama kam jirtu ilmaan Oromoon keessa nageenyi waaqayyo isiniif haa ta'u keessatti maratti nagaa keessanii baga nagaa taatanii isiniin jedha. Makaroonii hojjechuun dura har'a hanga dhuma viidiyoo kanatti ilaalaan isiniin jedha. Inni shunkurtiidha. Asitti dinnichadha kuni. Kun isaasidha. Kun immoo kuduraadha. Kun immoo qaara jechuudha. Immoo tomaataadha. Immoo baraatiidha. Viidiyoo keessaa babbayeetti deebi'a. Hanga dhumatti na ilaalaa isiniin jedha. Makaroonii kana lamaanidha. Qobaatti affeelee hojjedha isiniin jedha. Akkasitti itti godhadhee viidiyoo keessaa baheen deebi'ee kuduraa isaati kuni. Ana akkasitti bisheessee booddee immoo makaroonii hojjedha. Makaroonii hamma hojjedhu sila ta'eef kan akkasumatti sugoota kana qopheessetan kaawwadha. Innaa makaroonii yeroon affeelee jedhu sa'aatii booddeedha viidiyoo hojjefadhen jechuudha. Booddee itti deebi'a isiniin jedha. Koottaa keenyadha. Qorqora akkasitti na biratti nyaattu isiniin jechuu barbaada. Haala kanaan makarooniin koo bishaatee jira. Bilcheessee irraa baasee asitti immoo kan nama hojjedhe sugoo isaatii waliin dabala. Akka takkatti waliin dabala jechuudha. Ammaan kana immoo jechuudha. Haala kana hojjedhee xumuree jira. Silaa gaazii itti banama ture. Niitiin koo sila fudhattee deemtu fachittanii gaazii itti banadha jettee kan itti banuu dhiise malee xiqqoo sila kan inni hojjedhe sunii fi kuduraan sunii fi makaroonii akka gaazirra turuuf akkasittiin hojjedhe ture. Sababa kanaaf isin fudhattee deemtee banatti gaazii jechuudha. Inni immoo konkooti kan kaddamaa jechuudha. Irraan bifadhe kan hunda hojjechaa ooleetaan kana hambifadha jechuudha. Innaa viidiyoo kana dhumaa ilaalaa laayikii, sabskiraabii, koomentii, sheerii gochuudhaanii gara maatii koo ta'aa isiniin jedha. Isiniin jaalladhan bilti keessanii nagaadhaan naaf tura.